Darasaan darreen asirraatu nama carraa namaan laattu. Bar la amma kana kingi amma bar nuti darasa amma yoonif jette amma fakkeenya basharfaa dhoyte rakkoon gadhai basharfaa basharii fi fakkaatota akkasa garummoo warri kun ammoo gareen teenya tuntu akkasii miti bar lubbu mana kee keessa waan ta'eef haasofsiisi nama haasofsiisi bashadhiira uf dhahee laphee dhahee nama dubbatuudha bashar wallaalallee yoo ta'e Kingi Kamal Abdallah mana kakkee banadhu Bashiri deemsa galee ta'eef man ammaan booda sheekota keenya lee arabsu sunii sheeka miti jaddaalin tokko faasii isa jaddaalin lammafaasii tanaafi fatwaa darasaa darree fatwaa darasaa darree jala oolte nu nama arrabsutti amannu nama xiqqeessutti amannu amantii teennan nu orga amantii nama xiqqeessu nu nama xiqqeessu Maagani na buustan adara rabbi sheekni sirrii dubbachaa jira maagani na buustan sirrii dubbachaa jira nama sheeka ana bicha beeka nutti ulama maal tuluma isin godhesin maal beeytan fatwaan isiniin himmalu isin nama fatwaa godhuumi kun waa'ee ayyusuusi qaraasisi kun waa'ee sadaqaa asirraa booyi kun maal ta'e kana ala chaansi biraa qabde maashaallah dhugaa sheeka keenya wallahi billahi tallahi yoo isin asirraa fatwaa gootan rahmatullahi wa barakatuh akka isin hamileen isin cabee shayxaana fi shayxaantitti wali ijaare waraabee yoo geessan nu kennaa Kamalkin. Mas cakap sini mesti nama natu cakap situ raya kita rana makin natu bete asar odin ya. Asar muka ya asar. Mana asar kayo mi asar? Nagai dem yo ando tate nu dage fat. Polisi mi yo berarti sun Kristen yang kabar telam polisi mi yo sun Kristen agar dar bisin kemarin enggak sun. Jadi enggak si hadar bu gadim bu ani shadan. Kamali narapsin. Ustazu tan narapsin. Kristen ni mirga kamate syukur kate sundar bina. Kamalin ni mirga mana mati ada fi akhir. Kamalin dabru gefatin Islam ni bicha tu asira jirata tang. Gefatin dabru namun warab. Dia kana fayyadam. Isin tu boleh tite kabaja ka kamalin na gefatin dabi kada macar rana makin gefatin dabi. Kamalin na polisi. Nan karasa. Iswedin kam tu. Polisi nanti murana. Polisi mandi ke kabaja ka ba ustada ke yang kusini kamalin na polisi. Dabe kamal na polisi. La kana agonu. Kamal mira kaisabai kamal mira kaisabai amma kana agonu la amma tistakafa obsi atau kon dibada lakin kanya mira kaisabai amma tina mafanin godanu kofalchisa wanu timura tokko nille ni fodonna sirra tolchine barechine garu ammo gafa wonni jittu darasa darre yo khawla amma kawan ustazut makanya kana ustazut kanya kana wallahi dujalan wallahi dujalan nama jechara bi tokko nutimo wallahi lubunti yetu fida sahabatu ni jalan ne dujalan nanuti garu namni tokko yo khawla man sisuta yaraga qaba taban amma bashir ofisati rakko qaba namni ustazota gurgudda kabaja qabu khanuti hundi hawasni milena jala hirire jala yaanu kuma dibban jala hirire yaanu kana bira taaye asi maal rabani mutte marre taate marro murtisho taate namani fi akhlaqni sa arrabni sa qole hin kutadin arrabni sa kabaja hin qabne arrabni sa waan gaarin dubbanne akkami wajin taisa soina hay qoy ati masi bira taaye kingi kana godi sinja kingi mali taisa khai sinja okay bashar jechun nama kana waji kamita asofna okay bashar kan ni waanu to golef mal goduf dinne kingi bashar Ustazonni maal balleessan kabadii qabu basharii. Beekeka basharii kuni namni yoo dhukkubsate eessa dhaqa doktora bira dhaqa ni yaalama. Amaliyyaata. Wallahi kaati sudarabee jirta wajjini. Dhaga'iga nama kana yaalutu dursa malee. Gabaabsi jedhiin saatiin irraan fitni gabaabsi jedhiin. Polisi wasin jedhu haasa kun nagara beeku. Wala dhugaatii. Dura dhageeffadhu waan dubbannu. Wada gefatu kabaja bar wada gefatu nisfa ilmi bari wada gefatu medisa hasa di hasa bar basharati ma bashari dapat kunama waji kha sallallahu alaihi wasallam nabi kan yarab satu rebra dake bar namani bicije acin dorab se bar bashar lagai bashari fi dabat nama fi dabat akabira dabat burban kun dogongore ila gurbaan kun sheeyni kun kajettan kun bashariin kun sheeka yoo ta'es aadii namaa qotee bulalle yoo ta'e eeyone waan na ta'e dogongora isaa kanaan xiqqeeffamee arrabsamee kafarte jedhameeni ati deemi maal jedhee irratti dalage awwaloo azala jiraate awwalila asika madiinaa rafu kun maal jedhee irratti dalage bakka kiristaanatitu siif malaa jedhe jecha khaxara kun kiristaanayyuu bakka kanatu malaan
Islaamummaatu malaan gurbaa kiristaanaa. Iyyuu nagarre wanni ata wala duraa nagarre haasa'u malee caqasi. Shee wal caqasitti himna. Caqasi attuun argine dhagayi. Attuu kuma qabdu dhagayi dureena. Caqasidina. Waameni caqasi namni hundinuu sheekonni martinuu waamanii kadhatanii dadhaban. Hindide waamanii gorfatanii dadhabanii dide. Hin argine. Darbi kana gadi. Dhaqee mana isaatti kamaan dhaqee mana isaatti sagalee haa ta'u malee mana kee dhufee ustaadha na raabsin manni kee wajaa guddaa qabaa ustaadillee. Jaran waan tokko jira. Jaran dhageeffadhaa waan tokkoonis nama narra waa beeku nama quraana beeku nu keessa jira. Sheek Kamal deebi'uu qaba. Maammee yaada namaa qaba. Gaara mul'ataan Sheek Kamal ni kabajalle ni deebisna rakkoo mi dhageeffadhaa nama warra muditaraa amma dhageeffadhaa waan tokko jira. Wanni isin hubachuu qabdan. Laal. Gamaa gamana baane amantuma takkitti wali qabnu amantaa muslimaa tanii fi ashaadu Allah ilaa illallah wa ashaadu anna Muhammadin itti amannu tana sigalee isii takkitti tana osoo qabaannee isii takkitti tana jala deemaa jirru namni an amantaa kanaan qaba kanatti amanaa ni salaatanii soomana jira amma bashaariye namaaniif akhlaaqa kana siin dubbachaa amma maal siin jaa dhaabbadhu maammee naan jaabar maammee mutii godhan namaan salaachisaa siin jaa azaanaan naggee namaan salaachisaa jira salaachisee as deebi'ee dhaabbadhu darajarraan ol ba'u jira jee fiigee darajarratti ol ba'ee maarree arrabaa maarree dhungaddaa arraba keessan haazaa qabri minal bashar jee arraba keetti fixinaan jaabar keessa na alatullaa aleek isaa dhufe khutbaana kana mee khutbaana kana isa jira jiran hin jiru kun haazaa qabri minal bashar jee sigalee arraba kee hanqinni deemu keessa ofii kun haasawa miti. Ustaazonni keenya duuba qaqqaaliin nama kanaa kana hojii haasawanii bocola hin haasawu kana hojii haasawuu hin danda'an kinki kamaa miira keessaa baay'ee. Maammee ilaali kana ajaa'ibi maali beekta ani ummata jala deemu kana like maali beekta walla ummanni kennu kuni dhaggeeffadha ijoolleen muslimaa keessattuu siigalee wanta baay'ee deemaa jira maaliifi waa'ee amantaa keessanii beekuun isinirra jira dhugaa isin jedha wallahi ka ilmi namaa jaldeessi nyaatee dhugu kan bakka xalba hin beekne sigalee mi bakka xalba hin beekne hundi sigalee isin gowwoomsuudhaaf isin waan biraa isin godhuudhaaf sigalee karaa baay'ee deemaa jira wallahi garaa jaddaaluu dhufa jechuun bara jaddaaluu gaafa ergame jaddaaliin rabbii kenna jechuun keessan hin oolu dhugaa isin jedha kan namichoon kun tokko jala Bashirfaa. Kanamtichoon kun hagana godhe jaddaaliin ati rabbii kenna jechuun hin oolu manni kun dhugaa isin jedha wallahi. Nama sattar. Wallahi ifiif duriyya taanee rifeensa jala qorannee yaana malee wallahi wabillahi alkarim amantaa muslima irratti lubbuun teenya fidaa baatu wallahi wabillahi alkarim fidaa ustaazota baatu lubbuun teenya. Oye kaasitti ma. Nama hin kabanye nama hin sattar obboleessoo dhiisi quraana dhiisi hin beekin illee waa takka iyyuu hin beekin hadiisa illee hin beekin obboleessoo. Dursa kabajaadha respect wanni jedhamu jira beekta akkaataa haya namni itti haasoo haasaa nama sigaleemi. Waan hin taane haasaa sheekaa miti immoo waan fedhe hin taane obboleessoo har'a samirraa amma gadi hin buune malaayikaa ta'e waan akkasii haaseetiin namni fudhatu hin jiru obboleessoo namni jalaa fudhatee namni dhageeffatee itti deemu hin jiru jechuudha yookaan namni waan isa fudhatee itti deemu ta'e innummaanu sigalee wallahi nama azaabaati sigalee. Namni nama kabanye namni nama sattarre obboleessoo amma bori laal wanta kochi bori dhageeffadhu wanta kochi amma fakkeenyaaf nuti gaafuma ijoollee daa'ima xixiqqootu mee nama guddaan kana gahu kana dhiisi gaafa daa'ima ijoollee xixiqqootu habibi akhlaaqa gaarii bara rasuulli sallallahu alaihi wasallam je akhlaaqa gaarii sanii waan dubbannu malee akkanuma yeroo aarree yookaan miira faa keessa gallee deema haadhatee akkas godhi ilma haadha akkasii faa waliin jennee jecha kana bakka sanfatti itti fayyadamnu malee akkanuma kaanee maarree arraaba akkana godhaa keessa oofaa afaan walii naqaa walii qibsiisaa qaama guutuu inde huna isaa dhufe kana deeggaru. Obboleessoo viidiyoo waraabaa eessi jira Saudi Arabiyaa hojjetanii birriis ni kafalaati qabsiisa namicha kana agarsiisa waan inni godhu kana. Ada Bashar. Jartiin Basharii rafuudhaati lakkoofsa jaartiin leegatiin jedhanii. Ada Bashar. Polisi karana maal mee Bashar ustaazota nu keessa jira sheeku. borii qabdee hogguu qabdee akkam goota. polisi jalqaba irratti yoon polisi carraan polisi ne geeffadhu Bashartu quraana keessa jira. Bashartu quraana gaanu itti mana maxxanfattee isiin kiristaana beekadhu. Qur'aana jasa wonni kana jire tansaaro gaddar nama amantaa biraa buusa keessa mammi Mi'aani raadi rakkinan qabu nan bu'a ijjate keessa ramoon gadaa buutu nin bu'a manan qabu maalas keessa barbaada sharmuqa
waa'ee musliimaa keessa miira qabba maaltu si ga'e? Ulfaat galat kabajan. Tim amantaa makan kee jabeeffadhu hoola maal goota amantaa namaa keessa mindinno maaltu si ga'e waa'ee amantaa kennaa wanni si galchi hin jiru si galee as keessa teettee kan dibbennomtu si galee deemee Bashir wal fuula jaani isin bar Bashir jechuun nama osoo wanti godhaa jiru waggaa isin ol kaatee akka qaama kana dura qaba. La silaas keessa jiraatti idinan bultu nama jiru bar aboo namicha salamaa barsan Bashir jechuun hoola. Oh, akile. Mame intala sallal bloko godhi osoo isin amma if dhageessu. Intala ashqaabaci intala san video intala seenee ilaalee commenti ummata kana ilaalee sheeken isin irratti namni hangan intala san amantaa muslimaa arrabsan jiru. Mee wallahi jay ani beeku warisi. Ani sin beeku bar eenyu isin. Polisi mee diina yaasin gal. Polisi nagama. Diina yaasin kana gal. Dinas kottu gargaddu. Dinas gargadda rakkisa dinas. Anamma okay dinas ergadda koplinki goda family amma dhageeffadhaa jira namichaan borgana dinas namichaan borgana bee akka faranjii kanatti dhiiraa fi dhiirri dubartii wal fuudhaadha bas jedha nama kanaa kana jala hafa oromoo mee diinayaa seessa jira kunoo lakkoofsa tokko barreeffachaa jira as jala galchaayye galcha. Okay. Anamma waan tokko waan inni isin gaafadhu namni beeytan yoo jiraatan amantaa kiristaanaa tana keessa waaqeffata ortodoksii beentee maalimas amantaaleen isaanii kumsa gargarii mee waan kana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Tinas Akkam nagaa jirtu? nagaa galata rabbi welcome. Baga nagaan nu eegdan. Thank you. Waa tokkorraa jechuun barbaada ani bakka namichi jirutti osoo hin dubbadhee natti tola garuu ani normally ani nama gara amantii islaamaa deebi'e keessaa tokkodhaan gara amantii islaamaan deebi'een amantiin irratti dhaladhe jechuudha. Abbaa barbaade sheeka barbaade haa ta'u mooraalii ittiin amantii islaamaa qeequ namni hin qabu nan qaba abbaan jedhee haa dhufu ani isa waa tokko hin beekne kana ani waa tokko hin beeku garuu anatti haa qeequ dhufe ana waliin si galee. Ani kitaaba amantii kaanii nan beekan keessan ture waan ta'eef haalaan dubbisaan ture nan beekan. Waan akka namichi kun as bahee asitti dubbatu kanaa garuu hin jiru kitaaba keenya keessa quraana keessa hin jiru. Ideoloojii barbaade deemsisuu danda'a bakka barbaadetti namni. Amantii islaamaa irratti garuu hin ta'u kun abadan hin ta'u. Anummaan waggaa 7 dabarsa kana keessatti saakrifaayisii yookiin aarsaan kafaleeru qaban si galee. Abbaan barbaade as bahee nan boxorroq akka barbaade tan haasawee dhen ta'u waan barbaade irratti haasawuu danda'a garuu amantii islaamaa irratti hin ta'u. Dhagaa namoonni 393 as jala jirtan kun hundi keessanuu jalan deemiinaa isin. Appreciationii barbaada akka ajaa'ibsiifatamu barbaada waan isaa akka haasabuyyuu barbaada kun. Hin barbaachisu haasawuun ajandaa godhachuun hin barbaachisu kan. Salphisaa garuu bakka argitanitti. Salphoo soqolatti soqolaa gargaaru jedhan. Sigale whoever you are ani moraalin ittiin isliminnaa judge godhu nan qaba qeequu nan qaban jettu ana faana kootu keessarraa na dubbis ana waliin haasa'e abbaa barbaadde ta'eeti sallamteedha jedhee haasa'u nan dhagaa ture ani eenyuun jechaa ture ustaaz Farahaniin akkas jedhaa ture yes sallamteedha nan islaama'e dhiibbaa uummata koo maatiin ani keessatti dhaladhe hawaasa naannoo ani keessatti dhaladhe irratti ga'eetu akka isliminnaan naannoon ani jiraanne keessa taasise gaafan dhaladhe islaaman tureen inna diin indallahi islaam jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala amantiin ilmi namaa irratti dhalate islaama sun booda garuu wallaalummaadhaan dhiibbaa biyyi kun uummata keenya irratti godhaa turteen ideoloojii karaa biraa akka deemu na taasisan jechuudha. Yes sallamteedha ani garuu isliminnaa fan lubbuu koo nan kennaan morma koo kana si galee. Yes, I am sallamte nan islaamayin dhugaa rabbiin erga na hubachiiseen deebi'een. Moraal ittiin judge godhu isliminnaa nan qaba yoo atumti kootu ana faana haasa'e. Nama kana jalan deemiin ani waan inni isinii dhaamu yoo jiraate warreen as keessa jirtan obboleeyyan islaamaa. Waan kitaaba keessan keessa jiru gadi baasuu nan danda'an isiniin baasani warri kiristaana yoo barbaaddan. Even waan dubbachuudhaaf nama qaanessu tokko lama miti bar bakka hedduurra hin jiru waan akkanaa nu bira hin jiru.
safuu qaba sii galee pirinsipilii ittiin ilmi namaa jiraatuu qaba islaminaan. Alhamdulillah. Mirga keessatti kan namaa miti kan beelladaa kan mukaaf citaa kabajamuudha amantii akkasiiti kan nuti qabnu. Alhamdulillah. Asbaate waan jettu tokko illee hin qabdu. Nothing. Tulluutti yoo buute ofii kee kufta malee tulluu san hin jiksitu. Nothing. Jabaadha kan akkasii dhaabsisuu qabdanii ani haganumaan jedha isinitti dheeresse dhiifama afoonaa lillahi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan hin sirrii haasee rabbi irraati dogoggorriin haasee lubbuu koo fi sheexaana irraati. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waan ammootiin oduu dandeessu. Amama kiyya san ulee udaanii irra. Guyyaan keete.